Ayyee warri viidiyoo kanaatiin na hordofaa jirtanii fi na argaa jirtan marti keessanuu ilmaan ayyaa akkam fayyaa nagaa keessanii yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaa kana amma humna namuyyuu yaada daddabarfataa jira waan itti dhagahame gaddallee gammachuullee quuqamallee dabarfachaa jira akkuma kanaan waanuma yeroon godhi jedhee gochaa jirra hundumti keenyayyuuti. Kanaaf jara nabaga wal argine akka tokkottis ta'u akka gara biraatiin jechuudha. Waggaa darbe dhimma wayyaanee kuffisuu irratti wayyaanee akkamitti gara dabarsinaa irratti karaa sooshaal miidiyaa kan hamma dandeenyu qooda fudhachaa turre. Amma immoo wayyaaneen xaxattee maqaleetti galtee jirti. Keessumaa baatilee 7-8 darban kana keessatti waan Oromoodhaaf illee biyyattii sanallee dandamachiisu ta'u wayii nutti mul'ataa ture jechuudha. Ammallee abdii kutachiisuu dhumaatirra gahuu baatullee waan sun akkuma jirutti ta'eeti garuu waan amma deddeemaa jiru kanarratti yaada kennachuun barbaachisaa waan ta'eef haguma humnaa waa jechuudha. Kanaafuu waanuma gidduu kana ta'aa jiru irratti keessumaa waa'ee dhimma Finfinnee ilaalchisee duula Injiinar Taakkalaa Uumaa irratti banamaa jiru itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Itti aansee immoo torban darbe kana irratti paarlaamaa irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi yaada adda addaa kennataa turanii waan akka gaarii nama gammachiisullee abdii namatti tolullee yaada kennachaa turanii akkuma sana immoo waan Oromoo hamilee cabsu waan Oromoo warra qabsoo kanarratti wareegamee qabsoo kana wareegamee isaanillee bakkee sanan kan isaan ga'ee waan hamilee gadi bubuusu tokko argaa turre. Itti aanseetis marii paartilee biyyattii wajjiniinuu godhan irratti akkaataan isaan itti waa dhiyeessan tokkoo fi namoota keessumaa Oromoo akka paartii Oromooti irratti dhiyaatan fi warra gara biraa immoo tarii garee daandii isaan hordofan kana irra jiran akkaataan isaan itti tiriit godhan tokko xiqqoodha akka waa jedhu waan na dirqisiise fanas ba'e jechuudha. Akkuma qabxii sadeen lafa kaa'ee inni jalqabaati dhimma Finfinnee fi Injiinar Taakkalaa Uumaa ilaalchisee duulli bal'aan irratti banamee jira. Duulli bal'aan irratti banamee jiru kunis dhaamsisaa guddaan maal akka ta'e hin gala maaliifi Oromoo kaleessas akkas godhaniit argitee Oromoo kaleessa akka kanattiin shororkeessanii akka kanattiin biyya isaatirraa magaala isaatirraa akka fagaatu taasisanii isuma seenadhuma sanatu itti fufee jechuudha. Keessumaa olola kijibaa namni kun kaleessa ummata Oromootiif qabsaa'aa ture. Keessumaa jijjiirama har'a ta'ee biyyattii sana keessatti bu'uura jijjiirama kanaa ta'e irratti waa'ee maastar pilaanii mootummaa sana keessa taa'ee ifatti nama mormee fi mormiin isaa mormii Oromoonni biraa godhan wajjiniinuu wal simatee humna iyyuu ta'ee akka Oromoon iyyuu jabaatee wal qabatee akka falmatu kan taasise mormii Injiinar Taakkalaa Uumaa waa'ee dhimma Finfinnee irratti waa'ee maastar pilaanii irratti marii godhame irratti dhimma kana adda baasee dhimmi Finfinnee dhimma magaalaa qofaadhaa miti. Dhimma maalummaati, dhimma Oromooti, dhimma Oromummaati, dhimma jiruu fi jireenya Oromooti jedhee inni achitti jala hirriiqee dubbachuun isaa suni Oromoota onne itti horee bakka har'a gahan kanaan gahee jechuudha. Kanaaf gaafa sanayyuu Oromoon duubatti hin deebine olola immoo har'a harcaatonni olola godhan kanarraa kan ka'e dhimmi Oromoo hoka gaaffiin Oromoo keessumayyuu Finfinnee irratti qabu sababa olola amma baname kanaan waan duubatti deebi'u natti fakkaatu. Kanaaf asirratti Oromoon hamma danda'ametti Oromoo waltumsuutu isarra jiraata. Maaliif biyya abbaa isaati, lafa abbaa isaati,
qe'ee abbaa isaati, mana isaati. Mana isaa keessatti Oromootu mana isaa keessatti abbaatuuf bulcha. Goojjam hookaa Gondar hookaa Maqalee Addigiraat dhaqee miti Oromoon achittan magaala kana kantiibaa ta'a yookaan magaala kana keessan jiraadhaa yookaan magaala kanatu kan kooti jedhee kan gaaffii kaase jechuudha. Biyya isaa irratti Finfinnee irratti hin jiraannaadha miti. Finfinneen magaala guddittii biyyattiiti, magaala guddittii Oromiyaati. Kuni amma akka gaafittiyyuu waan ka'uudha miti. Oromoon waraqaa eenyummaa Finfinnee irraa argate jedhamee duulli hamma kanaa kan baname isuma kaleessa Oromoon akka naannoo sanatti hin jiraanne godhame, Oromoon salphifame, Oromoon arrafame, Oromoon akka magaala sana hin seenne taasifame, akka naannoo sanarraa baqatee badu taasifame sanarraa kan itti fufeedha jechuudha. Inni kun amma harcaatota bara sanaatitu, harcaatota bara sanaatii fi warra bara sana tarkaaffii akkasii Oromoo irratti fudhatan kaayyoo isaanii jala deeman. Hin ulfaataa jechuudhaaf garuu nama dirqisiisa. Qubattoota Minilikituyyuu olola akkasii kanaan deemaa jechuudha. Har'a Oromoo fi dhaloonni qubee, qeerroo fi qarreen olola akka kanaatiif miti. Mootummaa guddicha amma funyaanitti hidhateeyyuu wayyaanee ari'ee Maqaleetti galchee jira jechuudha. Garuu sadarkaa kana otoo hin geenye wal kabanyee waliin jiraachuun akka nurra jiraatu. Wal kabanyee waliin jiraachuu akka waliin jiran otoo nu tuttuquu baatanii gaariidha. Yoo nu tuttuqan dubbiin hin hammaatti eenyu akka miidhamu immoo ifa galaadha jechuudha. Lafa Oromoo irratti murteessaan Oromoodha. Lafa Oromoo irratti kan murteessu ajaja hookaa immoo gorsa hookaa immoo shororkaa uumameen Oromoon kara sanatti waan deemu natti hin fakkaatu. Har'a Oromoon waan itti wareegame argatee otoo hin taane, waan itti wareegame haga itti wareegame sana argatee otoo hin taane waliin jiraannaadhaaf sagalee isaa gadi qabee waan deemaa jiru, waan adeemaa jiru ilaalaa jira jechuudha. Kanaaf warri gara biraallee callisuu Oromoo kana hamma tokko tasgabbaa'uu Oromoo kana akka sodaatitti hookaan immoo bakka Oromoon kanuma argatee afaan qabatee jira. Amma immoo kanarraa achi siksina jettanii warri kaayyoo kanaa qabaattan otoo tasgabbiidhaan jiraattanii, otoo tasgabbiidhaan adeemtanii gaariidha. Waliin jiraachuudhaaf kan nuu tolu otoo Oromoo hin tuqin, otoo Oromoo akka kaleessaa sanatti hin xureessin, akka kaleessaa sanatti hin dhiibin, akka kaleessaa sanatti hin buqqisin, akka kaleessaa sanatti akka saba biyya biraatirraa dhufe sanatti otoo hin ilaalin wajjin jiraannaa isaa wajjin jiraanna biyya isaanii, magaala isaanii, qe'ee isaanii jiraanna jettanii kabajaan otoo waliin jiraanne gaariidha. Kanarratti immoo Oromoon of dagachuu hin qabu. Tarii haalli har'a mootummaa wajjinii fi jaarmiyoolee Oromoo gidduutti jiru hamma tokko waan wal nu muffachiisaa jiruu fi yaada adda addaa nu keessa oofaa jiruu fi isa kana otoo hin ilaalin bakka kanarratti tokko taanee sagalee tokkoon hafuura tokkoon akkuma amma ta'aa jiru taakkalaa uumaa cinaa dhaabbataa jirru kana isa kana akka jabeessinee itti fufnu haga waan kun bakka isaatitti deebi'utti. Haga waan ololli ka'e kun mara isaatitti bakka isaatti deebi'utti akka itti fufnu jedha. Adda kutuun nurra hin jiraatu, sagalee tokkoon mormachuun nurra jiraata jechuudha. Taakkalaa uumaa isaa ta'u, abbaa fedhes haa ta'u, waajjira magaalaa Finfinnee dhala Oromootiif kan magaala sana keessa jiraatuuf waraqaa eenyummaa kennuudhaaf qaama kamiyyuu qaamni olaanaan paarlaamaadhaa miti. Paarlaamaa gaafachuun isarra jiraatu. Itti aansee muummicha ministeeraatii miti. Muummicha ministeeraallee isan galchu. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi taakkalaa uumaa gaafata jechuudha. Murteen waraqaa eenyummaa jiraataa biyya sanaatiif kennu. Isa kana kan jeequ, isa kana kan dura dhaabbatu, isa kana kan rakkisu yoo jiraate qabsoon keenya inni kaleessa jalqabne kan yeroodhaaf aara galfate itti fufaa jechuudha. Isa kana asumatti bira darba. Inni gara biraati
waan xiqqoo amma wal nu taajjabsiisaa jirutu akkaataan Dooktar Abiyyi itti adeemaa jiran kun xinnoo Oromootti waan tole natti hin fakkaatu. Anatti illee hin tolle. Biyya sana jaalachuun waan tokko, Itoophiyaa jaalachuun waan tokko, garuu haqa jiru immoo akkuma jirutti dummucanii gaaffii sabaallee kan sabni irratti wareegame, uummanni Oromoo irratti wareegamellee dummucanii isa warra gara biraa keessumaahuu uummata Oromoo kana gadi qaqqabu, wareegama uummata Oromoo kana xiqqeessu ol kakaasuun seenadhuma har'a bakkee kana nu kaa'eeyyuu dagachuu waan fakkaatuuf bakkee kana xiqqoo odoo irratti ufeegne baay'ee gaarii natti fakkaata. Isa kanarratti qabxiidhuma isaan irratti waan lama kaasuu barbaada. Inni tokko Itoophiyaan isaan akka gaariitti leellisanii seenaa ishiillee akka gaariitti lafa kaa'anii seenaan ishiillee seenaan kaleessaa akka itti fufan barbaadu Dooktar Abiyyi. Dhugumaan yoo seenaan isaan jedhan kana Itoophiyaan qabaatte yoo itti fufe namiifuu kun rakkoo waan ta'u natti hin fakkaatu. Hundumti keenyayyuu itti gammanna seenaa isaan jedhan kana Itoophiyaan qabaatte seenaa gudditti addunyaa irratti bisaan ishii beeksifte addunyaa irratti calaqqisee mul'atu Itoophiyaan qabaannaan yoo mul'ate homaa rakkoo hin qabu. Garuu sana keessatti miidhaan waan tureef inni Dooktar Abiyyi dhalche wayyaanee Haarinnat Tigraayillee. Adda bilisummaa Oromoollee. Warri Ogaadinillee kan biraallee kan dhalche Itoophiyaan akka kana waan hin taaneef akka isaan itti dubbatan kana waan hin taaneef namni jaalatee gammoojjii keessa kan jiraachuu filatu hin jiru. Namuyyuu jaalatee jireenya gaarii jiraaturraa kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, warra bebbeekamoo qaqqaroo, Qees Guddinaa fi kan biroo gurguddoon kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, ilma Sooressaa, ilma Baalabbaataa gammoojjii waan filataniif tokkollee hin jiru jechuudha. Warri kun kan gammoojjii filataniif biyyi kun Itoophiyaan jedhamte kun akka Dooktar Abiyyi har'a jedhamu kana waan hin taaneefi jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa kaleessa akka kaleessa turte sanarratti wal hubannee wal amannee kan miidhames miidhamni isaa beekamee fi kan gammoojjiitti isa baases sababni isaa ifa ta'ee Itoophiyaa haaraa waliin ijaaruudhaaf warra kanaa wajjin akka kanatti waliin ugalcha natti fakkaata. Garuu warra Itoophiyaan waa takkayyuu hamaa tokkollee hin qabdu biyya addunyaa kanarratti biyya qaroodha. Biyya filatamtuudha. Mootoliin isaanillee mootolii filatamoodha. Mootoliin isaanillee qaroodha. Warri harka namaa muran, warri nama buqqisan, warri sabaaf sablammii tokko ol tokko gadi godhanii, tokko xurii, tokko qulqulluu godhanii, warri jiraachisaa bulchaa turanii isaan kaayyoo isaanii jala deemnaa warra jedhanii kaayyoo isaaniitiin nurratti dhaadataa jiran. Waa'ee warri kun akkasitti nu miidhanillee gaafa jennu sababa miidhamuu keenyatti, sababa harka muramuutii fi sababa harma muramuutiin siidaa dhaabbate kunillee har'a diigamuutu isarra jiraataa jedhanii warra nu morman isaanitti riiqachaa waan isaan dubbatan ol kakaasaa adeemsa fi kaayyoo isaanii waan fakkaatuu fi kan isaan galateeffatu tokko sagalee ol kakaasaa kan Oromoo tan ammoo irraaffataa deemuun kun eessumaanuu waan nu ga'u natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf wanti obsanillee hin jiraata, wanti bira darbanillee hin jiraata, wanti immoo akka biran dabarre nama taasisullee waa hedduutu jira jechuudha.
Kanaaf asirratti Dr. Abiy xiqqoo of eeggannoo otoo godhanii gaariidha. Har'a Dr. Abiy bakkee kana gahuudhaaf dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamatu dhangala'ee ilmaan Oromoo cocorqaa ilmaan Oromootuyyuu itti wareegame haadha Oromootu itti gadde haadha Oromootuyyuu ilmoo lamaa sadi awwaallate haadha Oromootu wattaadarni mootummaan Dr. Abiy jalatti ture ajjeesee reeffarra taa'i jedheeni isa kana hundumaayyuu kan bira dabarree kan obsinee waliinuu jiraannee waliinuu walitti baana jennee waliinuu jirru tarii isinillee sana keessatti wareegama kaffaltaniirtu. Wareegamni ummata kanaa isinitti dhagahamee wareegamni ummata kanaa isinitti dhagahamee miidhamni ummata kanaa isinitti dhagahamee achi keessatti qabsooftanii sagalee ummataa qabattanii as baataniirtu kan jedhame irraa ka'ameetii jechuudha. Kanaaf isa kana bakka hin dhabsiisina. Ammallee maaloo ummanni kunillee deebi'ee miidhaa biraa keessa akka seenne biyyattiin sunillee rakkoo gara biraa danqaa gara biraa keessa akka seenne bakkee kana hin dagatina. Gaaffii ummata kanaa hin dagatina. Qabsoo ummata kanaallee gadiin xixiqqeessinaa jechuudha. Kanumaan naammadha asirratti. Inni gara biraa kanaa wajjin inuu wal qabate waa'ee joornaalistootaa yookaan waa'ee gaazexeessitootaa nama tokko maqaa kaaftanii akka gaarii dhaadessitanii turtanii namni tokko waan hojjetetti galateeffatamuun waanuma jiru. Waan gaarii godhametti waan gaarii hojjetutti galateeffatamuun waanuma jiru. Namni tokko ogummaa isaa yoo hojiirra oolche ogummaa isaa sanaan seera otoo hin cabsiin ogummaa isaa sanatti dhimma bahee hojjeteera jedhamee yoo galateeffatame kuni yakka tokkollee hammeenya tokkollee hin qabu. Garuu televezyiinii warra Gimboot Sabaatti isinillee warra Gimboot Sabaatti kana leellistuu isa dhumati irratti ittiin dhufaa. Kan ta'e isaati irratti nama hojjetu Sisaay Ageenaa dhugaadha. Sisaay Ageenaa namoota mana sana keessa jiran yookaan isaatirra gaazexeessitoota isaatirra hojjetan irraa nama wayyoo qabuudha. Nama wayyoo qabuudha. Ifatti bahee waan tokko tokko hammeessuu baatullee waan qulqulluu dhiyeessuudhaaf hin tattaafata. Garuu bakka tokko irratti waan irratti arginu keessumaa dhimma Oromoo irratti waan irratti arginu hin jira. Gaaffii uummanni Oromoo kaasu irratti wanti irratti argamu ifaan ifatti ni mul'ata. Haa ta'u isa sanallee akkaataan itti dhiyeessu waan jiraatuuf homaa miti rakkoo miti. Garuu miidiyaan inni irratti hojjetu kun miidiyaan Sisaay Ageenaa irratti hojjetu isaat jedhamu kun uumama isaatirraa kaasee guyyaa gaaf tokko waan Oromoo gaarii dubbatee waan Oromoo gaarii gabaasee argine hin beekne. Sana bira darbee waan gaarii hin gabaasinii haa dhiisu waan gaarii hojjetu haa dhiisuun inni haafu homaa miti. Sana bira darbeet viidiyoo biyya ormaatti waraabame biyya ormaatti hojjetame kan dhala namaa sanyii dhala namaa irratti duguugan Oromoo Somaali irratti akkas godhee jedhanii gabaasan. Inni kun addunyaa irratti yakka guddaadha. Nama miidiyaa kanarratti hojjetuu fi waa'ee miidiyaa kanaa afaan muummicha ministeeraatiin namni achi keessa hojjetu kun nama akka kanaa jedhame yoo keessan tarii waan kana namni kun qeeqee waan kun sirrii miti jedhee isiniif barreessee waan bal'aa barreessee isiniin dhiifama gaafatee muummicha ministeeraa dhiifama gaafatee jedheera yoo ta'e keessan quba wal qabaatan yoo ta'e hin beeku malee Sisaay Ageenaa akka nama tokkootitti yakka hojjetame kana yoo nama qulqulluu ta'e silaa miidiyaa kana gadhiisee bahutu isarra ture. Isaat jedhamu kana akka isinarra dhiyeessitan kanatti yoo taate dhiisee bahutu isarra ture. Maaliif? Sababa jarri sun waan kana dhiyeessaniif ilmaan Oromoo Jibuutitti ajjeefamaniiru. Somaaliidhaan. Ilmaan Oromoo Ugaadeen keessatti ajjeefamaniiru. Inni kun seenaan hin baasa. Nama oola hin bula malee ukkaamamee hin hafu jechuudha. Nama miidiyaa kanarratti hojjetu nama miidiyaa kana har'allee miidiyaa kana keessatti hojjetaatiin hin jiru yoo maqaa ol kaastanii leelliftanii inni kun waan xiqqoo bira darbee fi akka malee immoo uummata Oromoo madeessuudha. Anaan parsanaalii nama deessa
Dr. Abiy Abbabaa Galaaw bar executive directorii isaati. Ilmoo namaa hin duune duutee agaazin ajjeese jedhee nama maxxansaa ture jechuudha. Namni miseensa deeggaraa dhayyuu ta'e namni horii buusuuf nama asirratti hojjetu dhiisaati. Nama maqaan isaa sadarkaa muummicha ministeeraatiin ka'uun natti hin fakkaanne. Inni kun dogoggora guddaadha. Inni asuma achitti waan amma namatti Oromootti waan agarsiisutu jira. Waan Oromoo gadi bubuusu kan biraa ol kakaasuu wayii. Yoo waan kun bakka kanatti hin dhaabbanne nuuf hin tolu. Abadan nuuf hin tolu. Nuuf hin tolu. Maaliif itti wareegamne? Dr. Abiy wareegama ilmaan Oromoo kaffalaa turani. Kanarra isinillee sadarkaa kanaan isin ga'e tarii isinillee quuqamtanii asitti baatanii hiriira guddicha gaafa hiriira guddicha Oromoo Finfinnee keessatti akkasitti lafatti dhiitamu sana. Oromoon akkasitti lafatti wattaaddara keessaniin miseensa keessaniin isinillee wattaaddara turtanii Finfinnee keessatti akkasitti lafatti dhiitamu sana Oromoo akkasitti cabsee seeni sana warri miidiyaa isaatirra hojjetu ummanni Finfinnee tokkollee hin baaneedhan. Sababni isaa maal jennaan? Alaabaan qabatamee bahu waan alaabaa Oromoo ta'eef. Waan alaabaa Oromoo ta'eef. Alaabaan qabatamee bahu waan alaabaa Oromoo ta'uu fi namuyyuu bahuu didee. Hiriiruma kanayyuu waan ittiin lakkoofne jarri kun. Ilmaan Oromoo garuu gaafas lafarratti rirriitamte kan du'e lubbuudhaan lafarratti kophee miseensota waraana keessaniitiin lafarratti reebamte sanallee xixiqqeessanii dubbatanii jechuudha. Wareegamni ilmaan Oromoo bifa kanaatiin kaffale isaan biratti xinnaatullee isaan har'a tokkoffaa isinuu akka maqaa isaanii ol kaastan isinuu bakkeessan argattanii akka maqaa isaanii ol kaastan ta'ee jira tokko. Isaanummaanuu carraa argatanii warri miidiyaa isaanii ukkaamsaa ture Maqaleetti galanii isaan har'a sa'aatii 24 bilisa ta'anii tamsaasaa jiru jechuudha. Inni kun kan dhufe yoo wal sobuu taate wal kijibuu taateen alatti wareegama ilmaan Oromoo wareegama qeerrootiin jechuudha. Gaafa sana akkasitti lafatti garriitamuun keenya gaafa sana Oromoon akkasitti lafatti dhiitamuun kan keenya Finfinnee keessatti isaaniyyuu ifatti baase jechuudha. Isaan kan hin fudhatan isaanuu xinneessaa jiru isaan gaafa ol kakaastanii immoo warra nuti warra wareegama kaffale Oromoo wareegamatti kaffale kana yoo bira dabartanii isiniifillee cubbuudha. Isa kana of eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Wareegama ilmaan Oromoon kaffalan gatii itti kennuun hedduu barbaachisaadha. Kan dursutu isa kanaadha. Yoo kana ta'uu baate ooltee bulti malee itti fufiinsaa fi jireenya fi xiqqoo nama rakkisa nama yaaddessallee. Kanaaf bakka kanarratti xiqqoo otoo of ilaallee gaariidhaan jedha. Inni gara biraati walgahii paartiilee siyaasaa Oromoo wajjiniin godhame irratti ammallee wanti jechuu barbaadu duraan dursee Dr. Maraaraa xaxama siyaasaa biyya sana keessatti xaxama siyaasaa biyya sana keessatti hundeen lafa qabate waggaa 50 yoo xinnaate waggaa 50 irraa kaasee bifa kanaan ibsachuu keessan irratti baga carraa kana qabaattaniin jedha. Carraa kana argachuun keessan yoo kana boodallee yoo waa gochuu baatanii gaadha jedheetii yaada. Maaliif Oromootti waan lama agarsiise. Inni tokko rakkoodhuma biyya sanaallee namni akkamitti ilaala. Rakkoon biyya sanaallee eessatti hiikkataa kan jedhu jechuudha. Inni lammaffaan ammoo har'as kan biraatiif loogaa afaan gara biraa akkuma kaleessa warri Oromoo ta'an goobanni daachee beektu gootummaadhaan nama hafa qabu miti. Seenatu hima isa kana. Ijaaramuu biyya sanaa keessatti qoonni goobana daachee olaanaadha Minilik caala. Minilikitti haa waamamu malee. Miniliki waan abshaala ta'eef isa nyaatee maqaa ofii ol kaase.
goobanni hir'in isaa kan ture afaan minilikiin hojjeta ture. Otoo gootummaa kana dandeettii kana Oromoodhaaf oolche Itoophiyaan bakka har'a jirtu kana hin jiraattu turte. Itoophiyaan bakka har'a itti danqamtee jirtu Dr. Maraaraan irraa dubbatu kanarra hin jiraattu turte. Irigitti futtaafanna turre, irigitti ceena turre. Ce'umsaarra abjoonnu kana bara goobana daacee ceena turre. Akka dandeettii goobana daancetii fi akka gootummaa isaatiin. Har'allee isa sana na yaadachiise duubatti deebi'ee jechuudha. Gaafa marii paartilee siyaasaa irratti godhame kanarratti Dr. Abiyyi bu'uurarraa Dr. Maraaraan fi itti aansee Garasuu Tufaa rakkoon biyya sanaa qabxiileen kana. Hamma bakkee kanarratti nuti wal hubachuu hin dandeenyetti kara fuula duraatti ce'uu hin dandeenyu, deemuu hin dandeenyu waan jedhan dhiyeessan sana irra darbaniiti. Fakkeessaa Biraanuu Naggaa waan irra diddiibu yoo xiqqaate waan inni haasa'ullee ifa miti, anaaf ifa miti, nama gara biraatiif ifa ta'uu danda'a. Ani jecha tokko walitti qabee Biraanuun kanaaf kana jedhee kanan jedhu na rakkisa yeroo baay'ee. Isa sana baay'ee ol kaastanii irra deddeebitanii kan isaa calaqqisaa, isa kaan immoo gadi bubuusaa turtanii jechuudha. Ammallee rakkoon kan jirtu bakkee kana. Rakkoo bakka Dr. Maraaraa Guddinaa agarsiisaniif Garasuun agarsiisan sana yoo hin hiikanne Itoophiyaan isin abjootan tuni bara kana miti waggaa 50 baranaallee walitti ce'uu hin dandeessu. Laala inni kun waan guddaadha miti. Warri kaleessa yakka kana nurratti hojjetama suni yakkaa jedhamee seenaan isaanii lafa taa'uu qaba biyya sana keessatti. Warri immoo seenaa isaaniitiin seenaa isaanii faarsaa isa nutti deebisuudhaaf jedhan suni afaan keessaniinis faarfamaatiin hin jiru. Isaan akka nurratti hin faarfamne, isaan akka nurratti mataa Oromoo irratti keessumaa mataa ol qabatanii akka hin haasofne warri yakka hojjete laala yakka waggaa 50 waggaa 40 irraa hojjetame dhiifnee kan barana hojjetame irratti yoo karrarraa nu taate isa baranaa kanayyuu kan dhalche isa waggaa 50 sana. Hundee sana yoo hin sirreessine isa kana sirreessuu hin dandeenye. Har'a wayyaaniin yakka hojjettee Oromoo ajjeeste jechuun qofti isaan kana diina goosise warra sana fira taasisa taananiin isaanuyyuu kan dhalatan hundeen isaanii kanarraa dhufaatiin isaaniiti. Inni kun dura bakka itti godhameet akkasittiin haxaawamaa deema. Tokko kana wannumti Biraanuun haasa'ee isin gammachiise keessaa tokko anaaf natti hin mul'anne, isin garuu daandii isaaniitirra deemuudhaaf waan filattaniif kanatu na baasa jettanii waan filattaniif waan Oromoo gadi xixiqqeessaa rakkoo dhugaa biyyattii sana jiru sana gadi xixiqqeessaa isa dhugaa jiru kan kijibaan haguugame kan warri kaleessa Oromoon ani Oromoodha waan jedhee mana hidhaa keessatti dubbateefan jaarmaa siyaasaa ijaarutti as deebi'ee jedhee Biraanuu Naggaa Dr. Biraanuu Naggaa Dr. jettan ayyee. Oromoon waa'ee mirga isaatiif falmatee fi inni kun immoo ta'uu hin qabu biyyattiin baduuf deemtii isa kana ukkaamsuun qabaa kan jedhu irraa kan ka'e siyaasa jaarmaa siyaasaa ijaarutti deeme jechuudha. Har'allee warra siyaasa Oromoo ukkaamsuudhaaf jaarmaa siyaasaa bocatanii gadi bahan jecha isaaniit isinillee mirkaneessaniif jirtu, which means gaaffii mirgaa Oromoon gaafatu kuni ukkaanfamuudha qabaa kan jedhu keessaaf dhaamsa Oromoodhaaf waan dabarsuuf isa kana dagachuun xiqqoo nama rakkisa. Warra kana cinaa dhaabbachuun illee boruufillee rakkoo nurratti fidaa. Isa kanarratti hedduu of eeggachuu barbaachisaadha jechuu barbaaditani. Dhumarratti mammaaksa Oromoon mammaaku tokkoon isinii mammaaka. Isiniif marga warri na daawwattanii fi hundumti keessanuu gooftatu garboota bulfatu jedhani kaa duratti nuunillee garba nuun jedhu warri gara biraati. Haa jennume akkuma kanattu utuma jaartii qabanuu tarii warra garboota bulfatan kana wajjin inuu taphatu natti fakkaata gooftanii.
itti akka gaarii dhaadessanii babbareessanii maal jedhaniiti wajjiniinuu taphatu jechuudha. Lakkiyya gooftaa jetteeni giifti illee hin dagatina anallee of nan dagachiisinaadha jetteedhan. Dooktor Abiyyi kiyya maqaa Oromootiin as baatanii maqaa Oromootiin ijaaramtanii Tigree keessatti illee qabsoo ilmaan Oromootu immoo har'aa isinillee onnee isinitti horee uummanni kun nafaana jira jettanii Tigree keessallee humna taatanii as baatanii kanallee hin dagatina. Yakkamtuu Itoophiyaa immoo dhiiga ilmaan sabaaf sablammii irratti ijaaramte kanallee hin dagachiisina. Maaliif uummata miidhametu waan hin daganneef hin dagachiisina onnee hin taane itti hin horinaa. Dhaamsi kee ishii kana galatooma ulfaadha.